oduu teenyaa jalqabaatiin ajajaa olaanaan waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroo Dirribaa Abiyyi Ahmad aangoo irraa buusuudhaaf Sibahat Naggaatii miti qaama kamuu faana ni hojjannaa jedhan. Tibbana Suudaan kibbaatti ukkaanfameera jechuun qaamonni mootummaa waa'ee isaa bal'inaan barreessaa kan turan Jaalmarroo Dirribaa eda afgaaffii ONM waliin taasiseera. Afgaaffii isaa bal'inaan isin biraan geenya. Oduudhumaan wal qabateen xiinxalaa siyaasaa obbo Jawaar Mohammad dabalatee hayyoonni Oromoo waggoota 7 waliin argin Ameerikaatti wal arguun marii jabaa taasisan. Marii Ameerikaatti taasisaniin hayyoonni siyaasaa Oromoo kun Abiyyi Ahmad akka buqqa'u waliigaluu beeksisaniiru. Marii kanarratti gama onlaayiniitiin Jaalmarroonis kallattiin hirmaateera. Murtoowwan garaagaraa isaan dabarsan bal'inaan dhageessu. Oduu itti aanuun pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp haala hin eeggamneen Isaayyaas Afeworqiitiif xalayaa barreessanii jedhame. Kan nama gaddisiisu garuu jalqaba Abiyyi Ahmad dinqisiifachuu kan qaban Doonaald Tiraamp faallaa kana Isaayyaas dinqisiifataniiru jedhame. Bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin naannoo Tigraay keessatti TPLF bakka lamatti baatee wal haleelaa jirti jedhame. Haaluma kanaan hidhattoonni lafa bilisaa jedhaman humnoota Tigraay kan wayyaanee irratti haleellaa jabaa raawwachuun ibsame. TPLF bakka lamatti baatee lola eegalte gabaasa guutuu qabna. Oduu teenyaa xumuraatiin mootummaan Itoophiyaa fi Israa'el beela akka meeshaa waraanaatti fayyadamaa jiru jedhame. Duguuggaa sanyii Israa'el amma Gaazaa keessatti raawwachaa jirtu wal qabatee beelti Gaazaa mudattee Itoophiyaa faana wal fakkaatti jedha The Guardian. Gabaasa guutuu isin biraan geenyaa akkam jirtu daawwattootaaf hordoftootaan Olee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa madageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin ajajaa olaanaan waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroo Dirribaa Abiyyi Ahmad aangoo irraa buusuudhaaf Sibahat Naggaatii miti qaama kamuu faana ni hojjannaa jedhan. Tibbana Suudaan kibbaa keessatti ukkaanfameera jechuudhaan qaamonni mootummaa waa'ee isaa bal'inaan dubbachaa kan turan Jaalmarroo Dirribaa eda afgaaffii miidiyaa ONM faana taasiseera. Jaalmarroon afgaaffii isaaniitiin gaaffii gaafatame irra dhaabbachuun deebii kennuu yoo jalqaban warraaqsa uummataa butuudhaan aangoo kan qabatan OPDO'n uummata keenya dararaa jiru jedhan. Abiyyi Ahmad qabsoo Oromoo butee aangoo erga qabatee qaamota isa morman nan balleessa jechuun sochii akka eegale kan yaadatu Jaalmarroon ammallee Abiyyi Ahmad gaaffii Oromoo ukkaamsuudhaaf sochii jabaa taasisaa turuu ni kaasom. Fakkeenyaaf gaaffiilee yeroo dheeraadhaaf ABO'n gaafataa ture deebisuu caalaa ABO sossobee galchuun gaaffii sabaa dhabamsiisuudhaaf sochiin inni godhe hedduudha jedhan. Ajajaa olaanaan waraana bilisummaa Oromoo kun bara 2018 ABO'n yeroo sossobamee Eertiraa irraa galu nuti ibsa garagaraa ABO gaafataa turre jedhan. Ta'us garuu rakkoo tureen dhaabichi ofiifuu balaa jala galuun deebi'ii nuuf kennillee hin qabu jedhan. Jaalmarroon afgaaffii isaanii edaatiin mootummaan maqaa keenya yookaan maqaa waraana bilisummaa Oromoo balleessuudhaaf sochii jabaa akka godhees ni dubbatam. Shanee ofiif ijaareen ummattoota ajjeesaa tureeras jedhan. Amma immoo waraanni bilisummaa Oromoo sun hunda dandamachuun jabaachaa dhufuu hordofee kana jalaa ba'uudhaaf mootummaan ulaa galaanaa argachuu qabna jedhee olola tokkos eegalee jira jechuun dubbatan. Abiyyi Ahmad aayidiyooloojii sirrii ta'e kan siyaasaa homaa akka hin qabne kan kaasu Jaalmarroon amma Abiyyi biyya diiguudhaaf sochiitti jira jedhaniiru. Dhimma daangaa Moyyaalee irrattis yaada isaanii kan laatan ajajaa olaanaan waraana bilisummaa Oromoo kun ajandaa siyaasaa mootummaan bocee itti aangoo isaa dheereeffachuudhaaf yaade ta'uu ni dubbatam. Gaaffii dhimma Moyyaalee silaa deebisuu qaban deebisuu caalaa amma haala kanaan gadi baasuun yookaan lafa Oromoo ormaaf kennuun kun mootummaan kun sodaa keessa gale jalaa ba'uudhaaf waan godhaa jiruudha jedhan. Gama biraatiin dhimma warra Tigree waliin hojjetan jedhuudhaaf yoo deebisu Jaalmarroon akkas jedhan. ABO'n amma dura Sibahat Naggaafaa waliinis hojjeteera jedhan. Isa faanas walloleera kun immoo waan nama raaju tokkollee siyaasa keessatti hin qabu jedhan. Qabsaa'onni Oromoo gaaffii abbaa biyyummaa harkaa qaba kan jedhan Jaalmarroon. Kanaaf qaama waliin hojjechuun barbaachisu hunda waliin dhaabni keenyaas ta'e qabsaa'onni Oromoo
ni hojjetu jedhan. Hariiroon amma nuti qaamota garagaraa waliin godhaa jirru mootummaa waan rifachiiseef ajandaa Moyyaaleellee gadi baasanii jedha Jaalmarroon. Amma mootummaan kun ummata wal ficcisiisuudhaaf ajandaa Moyyaalee kana gadi fideeraa jedhan. Ummanni keenya immoo of eeggachuu qaba jedhaniiru. Murteen ammaa kun naannoo Somaaleetiin dabre osoo hin taane kallattiidhaan Abiyyi Ahmadiin kan dabreedha jedha Jaalmarroon. Dhimma Sibahat Naggaatti deebi'a Jaalmarroon. Sibahat Naggaatu isin arginuun jedhu jechuun dubbata Jaalmarroon. Kaleessa mootummaan Sibahat Naggaa injifanneerra nuun hin jenne warri isaan guyyaa kaleessaa injifatan akkamiin arra nu ergachuu danda'a jechuun gaafata Jaalmarroon. Mootummaan karaalee hedduudhaan waraana bilisummaa Oromoo maqaa balleessuu cimee akka itti fufe kan kaasu Jaalmarroon fakkeenyaaf karaa qawweetiin yaalee siyyoo milkaa'uu fi dide ammas maqaa balleessiidhaan waboo dhabamsiisuu barbaadaa jedhan. Ammuma yoo ilaalle warra kaabaa faana taatanii hojjechaa jirtu jedhanii maqaa keenya balleessuuf ni iyyuu jedhan. Ta'us garuu nuti ummata Itoophiyaa kan ta'e qaama sirrii hunda waliin ni hojjannaa jedhan. Jaalmarroon afgaaffii sanaan biyyattiin haala kaleessaa irraa gadi buuteetti gaduma deemuu irratti xiyyeeffatteetti waraana keessaa ba'us dadhabdeetti jedhan. Hoogganaan waboo kun dabaluudhaan akkas jedhan. Kun fedhii Abiyyi Ahmad waan ta'eef nuti kana dura dhaabbachuudhaaf walii galuun hojii gaarii hojjetameedha. Kana ummanni keenyaas fudhachuu qaba. Nuti Abiyyi Ahmad aangoo irraa buusuuf ammatti qaama kamuu waliin Sibahat Naggaatii miti shayxaana faanayyuu ni hojjanna jedhaniiru. Jaalmarroon dhimma Sibahat Naggaa irratti deebii kan kennan mootummaan maaf Sibahat Naggaatii waliin hojjettan erga jedhee booda ture. Gama biraatiin ammaas lolli galaana argachuu qabna jedhamu tokko ka'uuf akka deemu kaasanii waraana amma dhalachuuf deemu kana keessatti ummanni keenya hirmaachuu hin qabu jedhan. Qondaalli waboo kun ibsa haala yeroo irratti kenneen humnoota Oromoo adda addaa biyya keessaaf ala jiru faanas hojjechaa jiraachuu dubbataniiru. Qabsoo deemu waan ta'eef wanni sharafnuufi tokkolleen hin jiru. Eenyu waliin immoo garuu tumsa godhannee hojjechuun mirgallee dirqamallee. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroo Dirribaa afgaaffii kana kan taasisan yeroo qaamonni mootummaa duula cimaa Jaalmarroon ukkaanfameera jechuun isarratti bananitti ture. EJM guyyoota 3 dabre bal'inaan hordofaa kan ture yoo ta'u miidiyaa hawaasaa gubbatti namoonni mootummaa deeggaraniif mootummaadhaan bobbaafaman raayyaa miidiyaan Jaalmarroon akka Suudaan Kibbaatti ukkaanfame ibsaa turan. Yeroo jalqabaa ajjeefameera, yeroo kaan immoo Suudaan Kibbaatti baqateera, yeroo garii immoo Ugaandaatti baqate jechuun waggootaaf olola gaggeessaa kan turan qaamonni mootummaa Tibbanaa sifatti Jaalmarroon shiftoota Suudaan Kibbaatiin ukkaanfameera jechaa turan. Oduudhumaan wal qabateen xiinxalaa siyaasaa obbo Jawaar Mohammad dabalatee hayyoonni Oromoo waggoota 7 oliif waliin argin Ameerikaatti wal arguun marii jabaa taasisan. Marii Ameerikaatti taasisaniin hayyoonni siyaasaa Oromoo kun Abiyyi Ahmad akka buqqa'u waliigaluu beeksisaniiru. Marii sanarratti ajajaa olaanaan waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroo Dirribaatis karaa onlaayiniitiin hirmaateera jedhame. Haaluma kanaan hayyoonni fi bakka bu'oonni paartiilee siyaasaa Oromoo adoolessa 19 Horn Conversation irratti gama onlaayiniitiin kallattiidhaan marii taasisan eda jechuun adoolessa 31 magaalaa Siyaatil Waashingtan keessatti qaamaan wal arganii marii bal'aa adeemsisuun murtiiwwan garagaraa dabarsanii jiru jedhame. Marii kanaan koree qindeessituu tokko hundeessuudhaan murtoo Siyaatil jedhame kan waamamu dabarsanii akka jiran ibsame. Haaluma kanaan hoogganaa olaanaan waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroo Dirribaa illee kallattiidhaan marii kanarratti gama onlaayiniitiin waan hirmaateef hirmaattoonni marichaa yookaan hayyoonni siyaasaa Oromoo Ameerikaa Siyaatilitti wal ga'an kun Jaalmarroos galateeffatanii jiru jedhame. Qaamonni siyaasaa Oromoo fi hayyoonni Oromoo Ameerikaatti wal argan kun murteelee hedduu dabarsaniiru. Murteelee isaan dabarsan keessaa inni jalqabaa murni amma biyya Itoophiyaa bulchaa jiru uummata Oromoo dararaaf cunqursaa gita hin qabneef kan saaxile ta'uu hubanne sirni kun guutummaatti jijjiiramuu akka qabu waliigalleerraa jedhan hayyoonni Oromoo. Lammaffaa irratti sirni cunqursaa Abiyyi Ahmad miidhaa inni saboota biyyattii keessa jiran hunda irraan ga'aa jiru cimsinee ni balaaleffannaas jedhan. Sadaffaa jijjiirama barbaachisu argamsiisuuf akkasumas immoo ce'umsa dhufu milkeessuu keessatti qabsoo jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo kanneen akka WBO, KFO fi ABO gaggeessan bifa qindaa'een cimee akka itti fufu gama hundaan tumsuudhaaf
waliigaltee irra geenyerraa jedhan. Afraffaa tooftaalee sirni Abiyyi Ahmad bu'uura aangoo isaa godhate keessaa tokko saboota jidduutti wal dhibdee uumuudha kan jedhan hayyoonni siyaasaa Oromoo siyaatilitti wal ga'an keessumattuu uummata Oromoo fi saboota obbolaa jidduutti wal shakkii fi wal dhibdee uumuu irratti sirni Abiyyi Ahmad kan xiyyeeffate ta'uu isaa hubanne saboonni fi lammiileen biyyattii hundi yoomiyyuu caalaa tumsa yeroon gaafatu tolfachuudhaan sirna hamaa kana jijjiiruu akka qaban waamicha dhiyeessinaa jedhan. Shanaffaa humnoonni waraanaatii fi siyaasaa sirna Abiyyi Ahmad tajaajilaa jiran sirnicha tiksuu irraa gara fedhii uummataa tiksuutti akka ce'an waamicha ni goonaa jedhan. Jaaffaa mariin Oromoo jidduutti eegale akka itti fufuuf akkasumas ammoo mariin sabootaaf lammiilee biyyattii biroo waliin akka taasifamu waliigalleerraa jedhan. Torbaffaa sirni Abiyyi Ahmad umrii aangoo isaa dheereffachuuf uummattoota jidduutti wal dhibdee uumuun buqqaatii fida akka ture ammaas akka itti fufee jiru hubanne uummattoonni akka tooftaa kana irratti dammaqanii tokkummaaf obbolummaa jidduu isaanii jiru akka tikfatan waamicha dhiyeessinaa jedhan. Saddeettaffaa sirni Abiyyi Ahmad badiiwwan armaan olitti tarreeffaman uummata Oromoo dabalatee sabootaaf lammiilee biyyattii hunda irratti raawwataa akka inni jiru hubachuun biyyoonni ollaa Itoophiyaaf hawaasni fi dhaabbileen idil addunyaa jijjiiramaa fi ce'umsa dhufaa jiru milkeessuudhaaf dhiibbaa barbaachisu akka taasisan waamicha dhiyeessinaa jedhaniiru. Oduu itti aanuun pirezidaantiin Ameerikaa haala hin eeggamneen Isaayyaas Afeworqiitiif xalayaa barreessanii jedhame. Kan nama gaddisiisu jalqaba Abiyyi Ahmad dinqisiifachuu kan qaban Doonaald Tiraamp faallaa kana Isaayyaas Afeworqii dinqisiifatanii jiru jedhame. Yeroo ammaa Itoophiyaa faana wal dhabaa kan jirtu Eertiraan ibsa sa'aa muraasa dura baafteen Ameerikaarraa xalayaan akka ishee dhaqqabe hubachiifteetti. Ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yemaane Gabra Masqal ibsa arra baasaniin pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp hariiroo biyyoota lamaanii deebisuudhaaf qophii ta'uu isaanii xalayaa Isaayyaas Afeworqiitiif barreessanii mirkaneessaniiru jedhan. Waggootaaf Ameerikaa waliigaluu tan dadhabde Eertiraan oduun kun isiidhaaf gammachiisaadha jedhu xiinxaltoonni dhimmicha irratti yaada kennan. Kunis bu'aa dippiloomaasii cimaa akka ta'e ibsu. Akka ministeerri odeeffannoo Eertiraa ibsa arra baasanii mirkaneessanitti taanaan pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp xalayaa hoogganaa Asmaraatiif barreessaniin bulchiinsi duraanii Joo Baayiden miidhaa hamaa addunyaa guutuurraan gaheeti jira. Kana immoo Doonaald Tiraamp sirreessaa jiraachuu Isaayyaas hubachiisaniiru jedha. Yemaane Gabra Masqal pirezidaanti Doonaald Tiraamp bulchiinsi isaanii Ameerikaaf Eertiraa jidduutti hariiroo ijaarsaaf bu'a qabeessa ta'e amanamummaa kabajaaf carraa nagaa fi badhaadhinaa naannoo gaanfa Afrikaatii fi galaana diimaa keessatti dagaagsuu irratti hundaa'e irra deebi'ee uumuudhaaf qophii ta'us akka ibsan himame. Gama biraatiin injifannoo filannoo isaanii hordofuudhaan onkololeessa 2024 ergaa baga gammaddee hoogganaan Eertiraa Isaayyaas Afeworqii Tiraampiif dabarsan irrattis Tiraamp deebii kennaniin Isaayyaas baga gammaddee waan naan jedheef nan dinqisiifadha jedhan. Oduun Tiraamp Isaayyaasiif xalayaa ergan jettu tun kufaatii dippiloomaasii hamaa mootummaa Abiyyi agarsiisaa jedhu. Warri siyaasaa jiddumaan immoo kan nama ajaa'ibu pirezidaantiin Ameerikaa yeroo aangoo qabatan hooggansi addunyaa tanaa Abiyyi dursee baga gammadde jedheen hin turre. Bulchaan Itoophiyaa yeroo sana filatamuu Doonaald Tiraamp hordofee osoo bu'aan filannoo hin ifoomin qabxii guddaadhaan Tiraamp Kaamaalaa Haaris dursinaan Abiyyi ergaa baga gammaddee Tiraampiif erganii turan. Kunis Doonaald Tiraamp of jaalachiisuudhaaf sochii yeroo sana ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad godhan yoo ta'u garuu bulchaan Ameerikaa hagas mara waan barreeffama Abiyyi sanaaf xiyyeeffannaa kennan hin fakkaatan. Erga Doonaald Tiraamp filatamee booda xiqqoo ture Isaayyaas Afeworqii illeen Tiraampiin baga gammadde jedhanii turan. Har'a immoo Doonaald Tiraamp Abiyyiin osoo dursee dinqisiifachuu qabu Isaayyaasiin siin dinqisiifadha jedhe. Oduu biraatiin naannoo Tigraay keessatti TPLF bakka lamatti baatee wal haleelaa jirti jedhame. Haaluma kanaan hidhattoonni lafa bilisaa jedhaman humnoota Tigraay kan wayyaanee irratti haleellaa jabaa raawwachuun ibsame. Biiroon nageenya Tigraay hidhattoonni lafa bilisaa jedhaman humnoota TPLF irratti haleellaa jabaa raawwachuu beeksiseera. Bakki haleellaan kun itti raawwatame Milaazaat kan jedhamu akka ta'es ibse biirichi. Waajjirichi ibsa kamisa kalee isaa baaseen haleellaa humnoota Tigraay irratti banameen namni tokkos du'eera jedhe. Walitti bu'iinsa gaafa roobii akka lakkoofsa Itoophiyaa
Itoophiyaatti adoolessa 23 mudateen miseensi humnoota TPLF ajjeefame Andaay Kindiyaa nama jedhamu akka ta'e simeera. Naannoo daangaa Tigraay fi Affaar keessa akka socho'an kan himamu hidhattoonni lafa bilisaa jechuun of waaman kunneen humnoota TPLF irraa fottoquun warra adda bahanidha. Hidhattoonni kunneen garee TPLF Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'eliin durfamuu fi ajajoota waraanaa TDF aangoo irraa buusuudhaaf jecha gara naannoo Affaar galuun hidhachuu isaaniitu himama. Humnoonni kunneen dhiyeenya humna nagaa Tigraay jechuudhaan of waamaa turan. Gareen kun karaa kibba bahaa Tigraay humnoota nageenyaa naannoo Tigraay waliinis walitti bu'aniiru. Ibsa kaleessa Tigraay irraa bahe akka agarsiisutti maqaa lafa bilisaa jedhuun ummata dogoggorsaa kan jiran deeggarsa maallaqa qaama alaa irraa argatu jedhe. Gareen kun paartii Simirriit jedhamuun kan gaggeeffamuu fi dhalattoota Tigraay walitti buusuudhaaf hojii hojjetamedha jechuun biiroon nageenyaa naannoo Tigraay himateera. Paartiin Simirriit jedhamu pirezidaantii Tigraay kan turanii fi amma dhimmoota baha Afrikaa irratti gorsaa Abiy Ahmed kan ta'an obbo Geetaachoo Raddaatiin kan hundeeffamedha. Himannaa amma biiroon nageenyaa naannoo Tigraay Geetaachoo irratti bane kana hordofuun Geetaachoon karaa fuula miidiyaa hawaasummaa isaatiin deebii laateen biiroon kun ofiifuu jiraachuu Tigraay balaa irra kan buusudha jedhan. Kanaanis biirichi maallaqa balleessuudhaan himatan. Obbo Geetaachoon himata biiroon nageenyaa Tigraay garee hidhate kana kan gaggeessu Geetaachoodha jedhaniif deebii yoo kennan Simirriit maallaqaa fi humna hidhate hin qabu jedhe. Walumaa galatti Tigraayitti qaamonni hidhatan kan TPLF bakka lamatti bahanii dhukkee walirraa kaasuu irratti argamu. Oduu teenya xumuraatiin mootummaan Itoophiyaatii fi Israa'el beela akka meeshaa waraanaatti fayyadamaa jiru jedhame. Duguggaa sanyii Israa'el Gaazaa keessatti raawwachaa jirtu wal qabatee beelti Gaazaa mudatte beela Itoophiyaa faana akka wal fakkaattu The Guardian gabaase. Mootummaan Itoophiyaaf kan Israa'el Gaazaaf Tigraay keessatti akkamiin akka uummata fixaa jiran gabaasni haaroonni kaleessa ba'een saaxila. Miidiyaalee addunyaa maqaa guddaa qaban addatti ammoo dhimma Itoophiyaa irratti gabaasaalee jajjaboo hojjechuudhaan beekaman keessaa tokko kan ta'e The Guardian kaleessas gabaasa haaroo maxxanseera. Gabaasa haaroo maxxanse kanaan Israa'el beela akka meeshaa waraanaatti yeroo ammaa kana fayyadamaa jirti jedhama. Beelli amma Gaazaatti uumame isa Itoophiyaatti 1980moota keessa mudatee wal fakkaataa jedha The Guardian. Beela Gaazaa keessatti yeroo ammaa kana deemaa jiruu fi beela Itoophiyaa bara 1984 eeruun Gaabii Hinsiliif akkas jechuun gaazexaa kana gubbaatti barreessan. Balaan beelaa ammaas ta'ee dur uumaman hedduun isaanii uumamaan osoo hin taane namtolcheedhaan balaa uumamanidha jechuun katabama. Beelli Gaazaas kan Tigraay illee namtolchee mootummaan Israa'elii fi mootummaan Itoophiyaa itti yaadanii uumanidha jedha Gaabiin. Mootummaan Itoophiyaa 1980moota keessa itti yaadee nyaanni gara kaaba Itoophiyaa keessumaa Tigraay akka hin geenye ugguruun uummata beelaan fixuu namni kun katabee bara sana biyya bulchaa kan ture Haayila Sillaaseen itti yaadee michuu isaa mootummaa Ingilizii amansiisuun 1943 Tigraay irratti boombii hunda akka darbates ni barreessam. Gabaasa The Guardian kanaan arraas beeltii fi gudeeddiin dabrees ajjechaan Tigraay kan itti fufe yoo ta'u waliigalteen Pretoria kan lola Tigraay nama 600 olii fixe mallatteeffamus guutummaatti hojiirra hin oolle jedhama. Gabaasa kanaan guutummaatti addunyaa irratti yeroo ammaa kana beelti meeshaa waraanaa guddaa ta'e itti fayyadamamaa akka jiru ibsame. Namni biraa gaazexaa kanarratti barreessan Gail Warden yeroo ammaa mootummoonni hedduun keessumaa mootummaan Itoophiyaa fi Israa'el beela akka meeshaa waraanaatti fayyadamaa jiru jedhan. Immoo beela akka meeshaa waraanaatti fayyadamuun kun waan haaraa miti jechuun Gaililleen katabaniiru. Biyya keessas ta'ee kanneen biyya alaa jiraattan meeshaalee garaagaraa kanneen akka boorsaa, shiitii, jalbaaba, diriyaa, kopheewwan mimmiidhagoo yeroo cidhaatii fi sagantaalee garaagaraatiif oolan, shittoowwanii fi dibataalee garaagaraa bitachuu yoo barbaaddan magaalotaa fi suuqawwan garaagaraa irra deemuun hafee jira. Manuma keessan taa'aa meeshaa gosa barbaaddanii suuraa isaanuu ergaa. Nu immoo mana keessanitti isinii finna jedha dhaabbanni Hafuutii online shopping. Kennaawwan garaagaraa bifa giiftitiin hiriyoota, maatii, haadha warraa yookaan abbaa warraa akkasuma kaadhimaa keessaniif erguu yoo barbaaddanis homa tokko hin yaadina. Lakkoofsa armaan gadii kanaan nu qunnama yookaan karaa telegiraama keenna Hafuutii online shopping jedhuun heloo nun jedha. Teessoon keenna magaalaa Adaamaa yoo ta'u magaalota naannoo Adaamaa jiran dabalatee guutummaa biyyaatti tajaajilli keenna isin dhaqqaba jedha. Hafuutii online shopping filannoo keessan yeroo maraa.